Jaalatamtoota hordoftoota Hope Channel garagara jirtanii nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jedha. Har'a mata duree iccitii Baabiloonii guddoo wajjin ilaaleetiin jenna. Achiin dura garuu kadhannaa haa godhannu. Amanamaaf kabajamaa mootii bara baraa abbaa keenya yaa Waaqayyoo, iddoo keenuu baay'iftee gara jirru hundattuu ayyaanni kan kee hammeenya diintichaa sanirraa nu eegee har'a si hafuutti akka argamnu waan nu gargaarteef maqaan kan kee haa ulfaatu. Yaa abbaa amanamaa, sagalee jecha dhugaa kan kee keessaa innaa baranneetu hin jennu ati hubannoota nuuf kenni. Hubannee ammoo akka ittiin jiraannu yaa Waaqayyo, jireenya bara baraa sana warra dhaalu akka taanu ayyaanni kan kee nu haa gargaaru. Yeroo kanatti haala kamiyyuu keessa yoo jiraanne yaa Waaqayyo, ati nu wajjin jirta waan ta'eef maqaan kan kee haa ulfaatu. Ammas ayyaana kan kee nu baay'isi, nu barsiisi, iddoo kan keetiin nu wajjin jiraadhu, hunduu akka fedha kan keetii haa ta'u, jalqaba hanga xumuraa nu wajjin ta'e maqaa gooftaa Yesuusiitiin nu dhaga'i. Ameen. Yaa jaalatamtoota uummata Waaqayyo, har'a wajjin kan ilaallu iccitii Baabiloonii guddooti. Iccitii Baabiloonii guddoo keessatti waamicha Waaqayyo nuu dhiyeessu tokkotu jira. Yaa saba koo ishee keessaa ba'aa nuun jedha. Ishee keessaa ba'uudhaaf Baabiloon guddoon eenyuun akka taate akka wajjin ilaallu barbaadeetiin jedha. Baabiloon guddoo keessatti iccitii inni jedhu san ka sagaleen Waaqayyo nu barsiisu san laalleetiin jenna. Baabilooniin guddoon haadha sagaagaltootaa fi akkasuma wantoota jibbisiisoo lafaa ta'anii bakka buuteetiin jetti jechuudha. Baabilooniin guddoon tunini kitaaba mul'ataa boqonnaa 18 lakkoofsa 4 irratti dhandhee yoo laalleetiin jennu akkana jedha. Yaa saba koo, cubbuu ishee keessaa akka hin hirmaannee fi daadhicha ishee irraas akka hin qoodamne ishee keessaa bayaa jedha. Ishee keessaa bayaa jedha. Obbolootaa fi obboleettota jaalatamoo, kitaabni mul'ataa kitaaba sodaachisaa miti. Inni kitaaba Yesuus Kiristoos injifannoo isaa fi qophii saba isaa agarsiisuudha. Kanaaf namoonni baay'een akka kitaaba sodaachisaatitti ilaalaniitiin jedhan, akka hubatamuu hin dandeenyetti ilaalaniitiin jedhan. Kitaabni qulqulluun garuu ammoo maal? Waa hundaa furmaata isaa asuma keessatti qaba jechuudha. Wanta bakka biraatii hiikuuf deemnu tun taane sagaleen Waaqayyoo waa hundaa ifa godhee as keessatti nuuf kaa'ee jira jechuudha. Yeroo dhumaa keessa jiru kanatti addunyaan lola hafuuraa guddaa keessa jirti. Lola hafuuraa kana keessatti inni tokkoffaan dhugaaf sobni jidduutti lola guddaatu jira. Kiristoosiif seexana jidduutti lola guddaatu jira. Waaqeffannaa dhugaatii fi waaqeffannaa sobaa jidduuttis. Kanaafuu yeroo hundaa waan gaarii tokko laddasaa faallaa isaa kan ta'e wanni hamaan ni dhufa jechuudha. Ni jira jechuudha. Yeroo hundaa hundi lamaan akka jiru hubachuu nu barbaachisa. Warroonni Yesuusin hordofnu hundinuu, warroonni Waaqa jaalannuuf isa hordofuu barbaannu hundinuu hammeenya akka jiru, dadhabbiin akka jiru, faallaan waan gaarii akka jiru hubachuu nu barbaachisa. Keessattuu ammoo dhugaaf soba jidduutti. Mul'ata keessatti maqaan tokko yeroo baay'ee irra deddeebi'amee waamameetiin jira. Innis maal? Baabiloonii guddoo. Baabiloonii guddoo. Yeroo baay'ee kitaaba mul'ataa kana keessatti Baabiloon kan jedhutu jira. Gaafiin keenya irraa Baabiloon jechuun maal jechuudha? Maaliif icciitii jedhama? Icciitii Baabiloonii guddoo maaliif jedhama? Maaliif Waaqayyo akkasuma saba isaatiin isii keessaa bayaa jedha? Kutaa tokkoffaa keessatti laalleetiin jenna. Baabiloon seenaa macaafa qulqulluu keessatti maal fakkaata? Baabiloon kitaaba uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 4 keessatti maal jedha? Magaalaa fi gamoo mataan isaa samii ga'u haa ijaarru jedha. Maqaa keenya haa guddifnu
jedhanii walii galan. Baabiloon jechi dhufu kun namoonni Baabeelii yaada kana walitti fidanii yaada kana walii kennan. Maaliifi yeroo sanitti addunyaan kun waan bishaaniin baddee fi bishaaniin deebinee akka lammata hin banne maal goona jedhan. Mataa keenya ka beeksisu kanu addunyaa kanarratti beeksisu haa ijaarru jedhan gamoo guddaa dheeraa ka jalaa baanuun nama maalalchiisa. Namni beekumsa ofiitiin Waaqayyoon caaluuf yennaa yaalii godhu. Maal ta'an Waaqayyoon amanachoo dhiisan. Of ol kakaasan. Fedhii isaanii Waaqayyoon caalchisanii ilaalan. Yeroo kana ta'an ammoo maal godhe Waaqayyo afaan isaanii walitti makeetiin jedhe jechuudha. Kanaaf Baabel jechuun jeequmsa waliin makamaa jechuudha. Makaa kan ta'e. Kanaaf Baabiloon hiika hafuuraatiin yoo ilaalleetiin jennu dhugaa Waaqayyoo dhiisu, yaada namaa ol kaasu, ajaja Waaqayyoo jijjiiruu jechuudha. Baabiloon jechuun hiika hafuuraatiin yoo ilaalleetiin jennu. Maaliif ummanni Baabiloonii sun, ummanni Baabeelii sun maal godhanii mataa ofii ol kaasuudhaa fi seera Waaqayyoo jijjiiruudhaa fi ka'uu jechuudha. Hiikaan isaa jechuudha. Baabiloon jecha jedhu kana mul'ata 17 keessatti maal akka jedhume haa laallu. Kitaaba mul'ataa boqonnaa 17 lakkoofsa 5 irratti icciitiin Baabiloon guddoo haadha sagaagaltootaa fi wantoota jibbisiisoo lafaa jedhee kaayeetiin jedha. Baabiloon jechuun Baabiloon haadha sagaagaltootaa akkasuma immoo wantoota jibbisiisoo ta'an kan lafaa ka bakka buutu haadha isaanii kan taate jedha. Achirratti dubartiitti takkatu ture ka mataa 7 kan qabuuf gaafa 10 kan qabu busaasa irra kateetteetiin jette. Dubartittiin sun eenyunni? Macaafa qulqulluu keessatti dubartiin yeroo baay'ee eenyuun bakka buuti waldaa bakka akka buutu argineetiin jennu. Efesoonii boqonnaa 5 lakkoofsa 25 irra dhandhee dubbifanneetiin jennu Kiristoos waldaa isaa akka misirroo jaalata. Kanaaf dubartiin waldaa bakka buuteetiin jetti jechuudha. Kanaaf dubartiin sunini kan busaayicha irra teettee turte sunini dubartii xurooftuu akka taate argineetiin jenna. Dubartiin qulqulluun waldaa amanummaa qabdu yoo bakka buutu, dubartiin xurooftuun ammoo sirna amantii dhugaa irraa fagaate kan qabdu jechuudha. Bineensa irra taa'uun kitaaba mul'ataa boqonnaa 17 lakkoofsa 13 irratti arganneetiin jenna. Dubartiin bineensa diimaa irra teettee turte sun raajii keessatti yoo ilaalleetiin jennu humna mootummaa aangoo siyaasaa akka agarsiiftu argineetiin jenna jechuudha. Kan amantii fi humna mootummaa walitti makameetiin jedhe agarsiiseetiin jedhe jechuudha. Yohaannis kitaaba Wangeelaa Yohaannis 18 lakkoofsa 36 irratti hinna dubbatu mootummaan koo kan addunyaa kanaa miti jedhee dubbateetiin jedha. Tun garuu kan walitti makteetiin jetti. Fakkii kanarratti argineetiin jenna. Isiin tun xuufoo warqee harka qabattee jirtu. Isheen tunini xuufoo warqee san keessatti alaa yoo laalleetiin jenne warqee fakkaata. Garuu keessi xuraa akka ta'e waan hamaa of keessatti akka qabu laalleetiin jenna. Kun kan laalleetiin jennu alaan yoo bareedee nutti mul'ateetiin jedhellee wanti keessa jiru garuu ammoo Waaqayyoon irraa yookiin kan fagaate seera sirrii hin taane kan qabu. Namoonni olii diidaa laalan ammoo kan bareedu kan namoota hawwateetiin jedhu. Har'a wanti fakkaatu wanti namatti
mul'atu wanti calawwisu martinuu warqee kan taane hubachuu nu barbaachisa. Keessa isaa maal akka jiru hubachuu laaluu barbaachisa jechuudha. Kitaaba hojjaa ergamoota boqonnaa 17 lakkoofsa 11 irratti dubbii hundumaa macaafa qulqulluudhaanii qorachoo akka qabnu nutti himeetiin jedha. Arra diintichi dhugaaf dhara walitti makuudhaan waan dhugaa fakkaatu garuu ammoo dhugaa kan taane qabatee innaa deemu ilaalleetiin jenna. Kanaafuu maaliin adda baafnaa? Sagalee Waaqayyootiin, jecha Waaqayyootiin qorree ilaaluudhaan hundumaa laaluun barbaachisa jechuudha. Dubartiin argitanii tunillee dubartii ta mana kadhaa dhugaa bakka buuteetu, tunillee dubartii mana kadhaa dharaa ka xuriisan ka bakka buuteetu. Garuu ammoo maal? Warqee fakkaata, xuufoo warqee qabatteet, isa keessatti ammoo waynii namoota hundaa macheessu qabatteet, fagoo yoo ilaalan ammoo bareedaa fakkaata. Garuu ammoo maal jedha kitaabni qulqulluun? Itti dhiyaatanii qoranii laaluu isa barbaachisa jedha. Mallattoolee mul'ata 17 keessatti arginamee haa laallu. Mataa 7 san haa laallu. Lakkoofsa 9 kitaaba mul'ata boqonnaa 17 lakkoofsa 9 irra dhaxxanii yoo dubbifattanii mataan 7 suniin maal agarsiisa? Gaarran 7 agarsiisa. Gaara jechuun ammoo raajii keessatti humna yookiin ammoo mootummaa agarsiiseetiin jedha jechuudha. Mootummaa agarsiisa. Kitaaba akkasuma mul'ata boqonnaa 17 lakkoofsa 12 dhaxxanii yoo dubbifataniitiin jettanii ka argitaniitiin jettanii mootota 10 argineetiin jenna. Mootonni 10 kunniin ammoo mootummaa wal ta'an ka bakka bu'eetiin jedhu. Karaa hafuuraatiin yoo ilaalleetiin jennu lakkoofsi 10 guutummaa mootummaa addunyaa yeroo dhumaa keessatti hirmaatan agarsiiseetiin jira jechuudha. Mootummaan 10 aangoo isaanii bineensichaaf maal godhan? Dabarsanii kennanii jedha. Bineensi mootummaa amantii fi mootummaa walitti makamee bakka bu'eetiin jedha. Sirni kun ammoo sirna mootummaa fi amantii walitti makuu. Mootummaa Waaqayyoo dura akka dhaabbateetiin jedhu dubbateetiin jedha jechuudha. Mootummaan 10 kunini yeroo gabaabaa fi waliigalteen saba Waaqayyoo irratti ariitaa akka kaaseetiin jedhu ilaalleetiin jenna jechuudha. Garuu wanti nama gammachiisu ammoo kitaaba mul'ataa boqonnaa 17 lakkoofsa 14 irratti akkana jedha. Isaan hoolicha irratti ni loluu jedha. Hoolichis isaan ni mo'a. Inni gooftaa gooftotaatii akkasuma ammoo mootii moototaa waan ta'eefi jedha. Maqaan isaa ka ulfaate haa ta'u. Yooma wal ta'anii dhara kanallee dhugaa fakkeessanii ka'uu barbaadaniitiin jedhanii waliigalteeni akkasuma ammoo Waaqayyo Yesuus maal ta'a isaanii fi hinka jedha. Hoolichi sun Yesuus Kiristoos jechuudha. Humni mootummaa lafaa hundi yeroo tokkoof Waaqayyoon wajjin mormuu ni danda'a. Garuu ammoo mootummaan Waaqayyoo ni mo'a. Maqaan isaa ka ulfaate haa ta'u. Ummanni Waaqayyoo amanamummoo ta'anii dhaabbachoo qaban. Yoo isaan dhaabbataniitiin jedhan dhugaa qabatan saniif garuu diintichi isaaniin loluu ni danda'a. Garuu ammoo moo'insi ka eenyuuti? Ka gooftaati akka ta'eetiin jedhe argineetiin jenna jechuudha. Hoolichi isaan wajjin maal ta'a? Moo'insa kennaaf jira. Hoolichi eenyuun? Yesuus Kiristoosiin akka ta'e argineetiin jenna jechuudha. Humni hamaan yeroo muraasaaf milkaa'uu danda'a. Garuu dhuma irratti Kiristoos maal ta'a? Ni hinjifata. Maqaan isaa ka ulfaate haa ta'u. Baabiloon kufuu fi waamicha Waaqayyoo Baabiloonii kuftu keessaa baanuun jedhu laallee yoo jennu kitaaba mul'ataa boqonnaa 18 lakkoofsa 2 irratti Baabiloon guddoon kufte jedha. Maaliif kufte? Maaliif kufte? Wanti isiin kuftee fi dhugaa Waaqayyoo waan dhiisteef, ajaja namaa waan ol kaafteef, dhugaaf soba walitti waan makteef, namoota karaa dogoggorsiisaatitti waan masakkaa turteef, waan geessaa turteef maal taate? Kufte jedha. Of eeggannaa Baabilooniif. Baabilooniin keessaa baya ummata ofiitiin illee Yesuus wanti jedhaa jiruuf kanaaf jechuudha. Baabiloon waan kuftuuf. Baabiloon guddoon kufte. Dhugaa Waaqayyoo waan dhiisteef akkasuma immoo ajaja namaa
waan ol kaafteef, ka waaqaa dhiiftee ajaja namaa waan hordofteef, dhugaaf soba walitti waan makte namoota karaa dogoggoraatitti waan geessaa jirtuu fi kuftee jedha. Kanaaf yaa saba koo isa keessaa maal ta'a? Baya jechuun waameetiin jedha. Mul'ata boqonnaa 18 lakkoofsa 4 irratti Waaqayyo yaa saba koo jechuun waameetiin jedha. Kanaaf saba isaa ta'uu barbaanna. Saba isaa ta'uu barbaanneetiin jenne maal ta'uu nu barbaachisa? Waamicha jaalalaa kana dhaga'uu nu barbaachisa. Waamicha jaalalaa kana adda yoo dinneetiin jenne gaafa inni dhufu san warroota saalfatu, warroota isa jalaa dheessu keessaa tokko taana jechuudha. Waaqayyo kana jalaa nu haa baasu. Adda waamicha isaa akka dhageenyu gurra keenya Waaqayyo haa banu. Hafuurri isaa nu haa dhaqqabu. Baya jechuun cubbuu dhiisaa jechuudha. Baya jechuun dogoggora irraa fagaadhaa jechuudha. Baya jechuun Yesuusin hordofaa jechuudha. Dhugaa Waaqayyoo fudhachuudha. Bayu jechuun. Yoo bayuu barbaanneetiin jenne dhugaa isaa fudhannu. Adda dhugaaf dharri walitti makamee jira. Adda haa baafannu. Akka addaan baafachuu dandeenyu ammoo hafuura Waaqayyoo haa gaafannu. Waaqayyo hafuura isaa san nu kennuuf yeroo hundaa qophaa'aadha. Kanaaf bayiinsi keenya lukaan bayuu miti. Keessaa dheessuu miti. Bayiinsi keenya hafuuraan cubbuu dhiisuudha. Bayiinsi keenya dogoggora irraa fagaachuudha. Bayiinsi keenya Yesuusin hordofuudha. Bayiinsi keenya dhugaa Waaqayyoo fudhachuudha. Yaa dhaggeeffattoota. Dhugaa Waaqayyoo fudhachuuf qophooftaniittanii. Keessaa bayuuf qophooftaniittanii. Hafuuraan qaamaan oduu hin taane sammuu keenyaan yaada keenyaan adeemsa keenyaan keessaa bayuudhaaf irraa dheessuudhaaf qophooftaniittanii ufaa gaafannu. Loot Sodoomiin keessa ture. Waaqayyo maal ta'e? Bayi jedheen. Sababiin isaa Looxiin jibbee oduu hin taane jireenya isaa baraaruuf ture. Akkasuma Waaqayyo har'a nu waamaara keessaa baya. Sodoomiif Gamoraa keessaa bayi jedheen Looxiin. Looxiin bakka bareedaa san keessaa yookiin jireenya gaarii san keessaa isa baasuuf isa jibbee oduu hin taane akka baduu jirtu beeka. Biyyattiin sun akka baddu beeka. Kanaaf keessaa bayi jedheen. Har'allee Waaqayyo adeemsa hamaa cubbuu faanaa hordomuun akka nu balleessu beeka. Kanaafuu maal nuun jedhaan? Keessaa baya. Baya keessaa nuun jedhaan. Lola dhumaa fi saba Waaqayyoo ilaalleetiin jenna kutaa 5ffaa irratti. Kitaaba Mul'ataa boqonnaa 12 lakkoofsa 17 irratti akkana jedha. Dubartichi irratti hin aare jedha. Sanyii ishee keessaa warra hafan wajjin loluuf deeme jedha. Dubartittiin tun tam dubartittii dhugaa. Dubartittii mana kadhaa bakka buutee jirtu. Mana kadhaa dhugaa tamaayii ta hambaa ta dhugaa Waaqayyo labsitu isitti aaree isiin sanyii hafe san loluuf deeme jedha. Lola guddaa. Lolli dhumaa kuni dhugaaf soba jidduutti kan taasifamu. Warqee dhugaa ta'ee fi dhara keessatti. Akkasuma immoo Kiristoosiif seexana jidduutti kan ta'u lolli guddaan kun jechuudha. Kanaaf mallattoon sobaa waaqolee dharaa san kan hordofan isaan ajaja Waaqayyoo warra eeguu didan warroota ajaja Waaqayyoo fi akkasuma amantii Yesuusii qabu san irratti ni kaajara. Kitaaba Mul'ataa boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irratti arganneetiin jenna. Sababni maalidha? Ajaja Waaqayyoo waan eeganiif. Yesuus irratti waan maqaan isaanii waamameef rakkoo keessatti amanamoo waan ta'aniif maal ta'a? Lolli isaan irratti kaajara. Mootummaan duratti tunne sunniin humna guddaan kurnan sunniin maal ta'an? Humna tokko ta'anii itti ka'an warroota Waaqayyoon jaallatan. Mootonni 10 sunniin mootota lafa kanaa ka humna qaban sanniin bakka bu'eetiin jedha. Isaan sunniin dhugaa irratti hinnaa wal'aansoo baaniitiin jedha.
saba waaqayyoo ka ajaja waaqayyoo eeggatan ka Yesuusin waamaman maqaa isaatiin waamaman akkasuma immoo rakkoo keessatti warroota amanamoo ta'an sanniin maal ta'a isaanitti wannaansoo ba'uuf deemeetiin jedha. Ergaa maleekota sadiinii keessatti ilaalleetiin jennu mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 6 hanga 12 irratti maleekichi tokkoffaan maal ta'e waaqayyoon sodaadhaa ulfinnas kenna jedhee waamicha waaqeffannaa dhugaa san waameetiin jenna. Waaqeffannaa dhugaa waaqayyoon sodaadhaa ulfinnas kennaafi. Maleekichi lammaffaanoo Baabiloon kufte jedhee maal godhe akeekkachiise. Akeekkachiisa jaalalaa kenneef. Baabiloonii kufaa jirtu tana keessaa maal ta'a baya. Baabiloon kufuun isii maali jedha seera waaqayyoo dhiisuu. Seera waaqayyoo dhiisuu isii. Maleekichi sadaffaan ammoo maal jedha namoota waaqeffannaa sobaa fi mallattoo bineensichaa irraa akka deemaniif maal godhe akeekkachiise. Ergaan Baabiloon kufte jedhu sirna amantii dhugaa dubbii waaqayyoo irraa fagaatanii maal godhe akeekkachiisaa ture. Namoota waaqayyoon irraa fagaatan Baabilooniin mallattoo bineensichaa akka hin fudhanne akeekkachiisaa ture. Akkasumas waaqayyo saba isaa akka isa keessaa baniin maal godhe waamicha godhe. Isaan ifa guutuu akka hordofan barbaada. Saba isaa akka hordofan barbaada. Eegas yoo saba isaatiin koottaa jedhee waameetiin jedhee jechuudha. Har'as nu waamaara keessaa ba'aa jedhee nu akeekkachiisaa. Har'a of eeggachuu nu barbaachisa. An dubbii waaqayyoo qoricha inni nuuf kenne kana hordofaara. Yesuus faana deemaara jennee uf gaafachuu nu barbaachisa. Ajaja waaqayyoo eegaa jira. Dhugaa jaalala isaa lallabaa jira. Dabarsaa jira jennee uf gaafachuu nu barbaachisa. Dhugaa isaa kan ka fudhanne kanallee lallabuun nurraa eegama jechuudha. Obboleessaaf obboleettii koo har'a Yesuus si waama. Inni ankara dhugaa akkasuma immoo jireenya isiniin jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti fudhatanii dubbifattan. Kanaaf isaa karaa ta'e kana, isaa dhugaa ta'e kana, isaa jireenya ta'e kana hordofuu fi murteeffachuu nu barbaachisa. Adha waamicha nuuf godhaa. Waamicha kana yoo dhageenye isa faana deemneetiin jenne jireenya bara baraa san arganna jechuudha. Baabiloon jechuun maal jechuun jennee irra duraatti jeequmsaa fi dogoggora jechuudha. Kiristoos jechuun ammoo maal dhugaa fi jireenya. Kanaaf dhugaa filadha. Yesuusin filadha. Dubbii waaqayyoo irratti dhaabbadha. Guyyaa Yesuus deebi'u san isaan wal arguudhaaf. Kunoo waan eegaa turre sun kunooti jennee fayyisaan kenna inni eegaa turre kunooti jennee isa simachuudhaaf. Akkuma Isaayaas boqonnaa 25 lakkoofsa 9 irratti dubbateetiin jedhu kunoo kun waaqayyoo keenya isa eegaa turre inni nu fayyise. Kunooti jennee akka isa simannuuf haadhumarraa qophaa'uu nu barbaachisa jechuudha. Kadhannaa xumuraa kadhachuu akka dandeenyu sin affeeruu barbaada. Akkana haa jennu waaqa keenya. Yaa gooftaa keenya dhugaa kee nu barsiisteetta. Dogoggora irraa nu eegdeetta. Yesuus Kiristoos akka guutummaa guututti hordofnu nu godhi. Yeroo dhumaatti saba amanamummaa keessatti akka argamnu nu qopheessi jennee waaqayyoon akka kadhannu isin affeereetiin jedha. Yaa fira koo jaalatamtoota har'a Baabiloonii guddoo kan namoonni baay'een faana hordofu kan namoonni baay'een maalaleedhaan isii jaallatu san ka dhugaa fakkaatee dhara of keessatti qabu san keessaa baanee mana kadhaa ishii dhugaa taate taa ergama waaqayyoo qabdu ta Yesuusin ol kaaftu
ishee tam jennee adda baafannee akka beekuu dandeenyu Waaqayyo nu haa gargaaru. Dhugamaan Yesuus fayyisaa lubbuu kennaa goonee fudhachuu qofaa miti dhara keessaa baanee qajeelummaan isa deddeebuudhaan dhugaa yaboo ergaa inni nu kenne san fiixaan baasuudhaan gaafa inni dhufu san kan eegaa turre sun kunooti jennee akkuma Isaayaas 25 lakkoofsa 9 irratti dubbatu isa simachuu akka dandeenyu ayyaanni Waaqayyo nu haa gargaaru. Dhugamaan hin jirra aduu jennu isa faana hordofaarra aduu jennu akka bannee hin argamne. Warroonni ammoo isa hin beekne isa fayyisaa lubbuu kennaa goonee hin fudhanne isa fudhachuun jireenya bara baraa san dhaaluu akka dandeenyu Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa sagantaa keenya kana kadhannaan xumurreetiin jenna. Abbaa amanamaa mootii bara baraa Yesuus waan nu gargaarteef maqaan kan kee haa ulfaatu. Waan nu barsiifteef maqaan kan kee haa ulfaatu. Amma kunoo yaa Waaqayyo kadhageenyeen akka jiraannu ati nu gargaari. Yaa Waaqa keenya Baabiloonii guddoo kabadiif qophaayaa jirtu keessaa akka bayuu dandeenyu hafuuraan yaada kennaan hujii kennaan yaa Waaqayyo irraa qajeelummaan bayuu akka dandeenyu ati nu gargaari. Nuufiin hin dandeenyu ati harka qabii keessaa nu baasi. Akkuma Looxiin masakkitee keessaa baafte Yesuus hafuuraan adda akka adda fo'amnu ati nu gargaari. Dhugaa kan kee irra akka dhaabannu ati nu gargaari. Seera kan kee yaa Waaqayyo akka ati nurraa eeddutti yaa Waaqayyo eeguu akka dandeenyu ati nu gargaari. Kana waan gootuuf ati ulfaadhu. Warroota dadhabanii hadha nu gargaari jedhanii yaboo harka ofii si kennitaaran mara ati isaan yaadadhu. Keessaa isaan baasi. Gargaari. Eebbisi. Waliin jiraadhu. Kana hundaa si kadhanna maqaa Gooftaa Yesuusitti nu dhagahi. Ameen. Kanafarra si farfatti kalbun ko
keenya manne jiruu dhuftaa'e waa'ee lola. Jaalalli namoota irratti seeraan abdummaa babal'ate dhiigatu dhangala'aa oola. Yaaliin namaa martumaa seene kan guutuuf eegan kileesse dachiin tasaami jechuun kana ilaaluun abdiin gootina gooftaan keenya mul'achuuf jira nagaa waraasa nuuf mana keenyatti dhiyaanneerra homtuu dudduuba nu deebisu galaanni Yordaanos yoo guute qaamnaaf riqicha nu ceesisu daangaa biyyaa kakuraa geenye inni nutti hambisus giira gooftaan keenya lafee nuuf dhufa warra hambaatiif abdiin jira. Beekoricha ogeessota lafa laalchise afurri soba dhugaa keesse falfala lafaalatti fakkeesse warra fo'ama wallaalchise saasaatummaan namoota gaarii miidhama cabseeranii jaale kuusaan qabeenya walaankate qilleensi dinagdee raasa abbaan afaarsa sadaabaasa bo'aan hafuumi miraakkate mana keenyatti dhiyaanneerra homtuu dudduuba nu deebisu galaanni Yordaanos yoo guute qaamnaaf riqicha nu ceesisu daangaa biyyaa kakuraa geenye inni nutti hambisus giira gooftaan keenya lafee nuuf dhufa warra hambaatiif abdiin jira. Soba bayaatanii yeeyyiirra roho lafaatanii eegere dansaan nu guutanii garuu daraaramne dhumatee balaa tasaan namni dhumatee eedaa baay'ee si gigaatanii yeroo taatee kana arginu callifne nuyi biraan darbinu guyyaan gooftaa ga'uusaa bara gidiraa kun hundumtuu dhufe nuufis yeroon barkumee dhufe fayyisaa keenya janaa gala tooftaan diinamma beeknuun olii daandii irratti nu jaataaneessaa yaaddoo jireenyaatiin nu miidhee deemsa lafoonaa nu taadheessa guyyaa guyyaan jiru naammatee ba'aan lubbuu yommuu ulfaatu daagattanii kiyyoon seeninaa dhufni gooftaa keenya fagaatu tooftaan diinamma beeknuun olii daandii irratti nu jaataaneessaa
keenyaatiin nu miidhee deemsa lafoonaa nu taadheessa. Guyyaa guyyaan jiru nammaatee ba'aan lubbuu yommuu ulfaatu dagattanii kiyyoon seeninaa dhufni gooftaa keenya fagaatu. Ramofofni ayyaanni kan kee ihee bari'ee hara adeemaa yoom waraarri kee tasaanan quuqnee naaf miidhateera gooftaa malli kee mataara galfiif burqaa jireenyaati anaaf manni kee kan biraan filadhu si malee Yesuus koo jireenya si keessa asaasni diina koo foon koo gammachiise badiisaatti na geessa sagalee kee malee ormaan dhaggeeffadhu jiruun koo si harka foon koo tarreeratus kooliinaaf dhufa ija koo nan arga. Akka keeti uumama keessa asii guddaadha maaltu si qeeqaa hunda dandeessa asiin qabadhee tan lafaa ka'ee miiltoo jabaa koo horiifis abdiin jireenya kootii si qofa abbaa koo kan biraan filadhu si malee Yesuus koo jireenya si keessa asaasni diina koo foon koo gammachiise badiisaatti na geessa sagalee kee malee ormaan dhaggeeffadhu jiruun koo si harka foon koo tarreeratus kooliinaaf dhufa ija koo nan arga. Tasgabbiin qabnee keessa taa'urra ulaa mana kee dura dhaabbachaa ooluu naaf wayyaa ani barbaadu gammachuu ati keessa hin jirre ooliin kaawwadhu qabeenya ati anaaf hin hirre. Sababiin koo si wajjin ta'uun kootu isa sin isu yommuu abbaa koo kanaan dhimmi yaa'u hawwiin karaa kooti walaa faarsan taane si wajjin ta'uu kooti.
si'idha uumaan singeddeeru hallila faana muddus ansitti addan ba'u. Sababiin koo si wajjin ta'uun koo hawwii kootu isa sin dhiisu yoomuu abbaa koo kanaan mi'aawu hawwiin garaa kooti walaafaatu hin taane si wajjin ta'uu kooti. Isaanallee yaasisne Yesuusin qaba boquu buusee hin deemu si boquu kolnaaf qaba. Filannoon koo si'idha uumaan singeddeeru hallila faana muddus ansitti adda hin bahu. Alfaadhaan nutti fe'ameera nu qaqqabi akka jaalatti goone. Yoomuma waaqarraa nuuf mul'atte taliila goota burqaasa boonu ija keenyarraa harka keetiin imimmaan naqamee yoom kan kooru fuulli keenya gaddaan dukkanaane yoom sagalee misiraachoon ifa dhibbeessii gubbee keenya nu jiisu yoomumaa ittisaa malee dhufa si eegaa durreerraa ijoolleenge ija keenyaan garagaara laala maaloo dafii nu qaqqabi maale jireenya dhaambaruutti caala. Afaan nama baay'eetiin raajame ergabboonni keenya iyyuu du'anii hin argine wanta raawwatame jedhanii ga'istoonni yeroo har'a ijoollee kee mogolee nu buusu biyya abdii keenyaa nu hanqisuudha badhaa jallinaa nurratti kuusu. Yoomuma waaqarraa nuuf mul'atte taliila goota burqaasa boonu ija keenyarraa harka keetiin imimmaan naqamee yoom kan kooru fuulli keenya gaddaan dukkanaane yoom sagalee misiraachoon ifa dhibbeessii gubbee keenya nu jiisu yoomumaa ittisaa malee dhufa si eegaa durreerraa ijoolleenge ija keenyaan garagaara laala maaloo dafii nu qaqqabi maale jireenya dhaambaruutti caala. Mana keetii baay'eetu mana garbummaatti qacaraan qoraattii lafaatii nu dhabneerra
Foonittis wanti nuuf ta'e jiru baay'eetu alangaa dacheennaaname. Yoomuma waaqarraa nuuf mul'atte taliila goota burqaasa boolu ija keenyarraa harka keetiini imimmaan naqamee yoom kan oolu fuulli keenya gaddaan dukkanaa'e yoom sagalee misiraachoon ifa dhibbeessii gubbee keenya nu jiisu yoomumaa ittisaa malee dhuufa si eegaa durreerraa ijoolleen ija keenyaan garagaara laala maloo dafii nu qaqqabi maale jireenya dhaambaruutti caala. Egaa maal jennuree waaqa keenya adumtii dafiinuu bira gaayi waanjoo gadiitti keenya tulfaate harka keetiin nurraa lafaannaayi nus dhaqnee rakkinaa bayyaanaanna si wajjin mana galgalaa deemne adaraa kee dafee nuuf aduufu abdiinni nuyi barootaa beekne. Yoomuma waaqarraa nuuf mul'atte taliila goota burqaasa boolu ija keenyarraa harka keetiini imimmaan naqamee yoom kan oolu fuulli keenya gaddaan dukkanaa'e yoom sagalee misiraachoon ifa dhibbeessii gubbee keenya nu jiisu yoomumaa ittisaa malee dhuufa si eegaa durreerraa ijoolleen ija keenyaan garagaara laala maloo dafii nu qaqqabi maale jireenya dhaambaruutti caala. Addunyaan kun waltumsee yeroo maraatummaanii cubbuu dachee dhuunfate namni gooftaa maaf dhibee kan itti muraawwate jaarraa dukkanaa keessaa luuteriif jaarumiifaa sobaaf iddoon kennine Eliyaasonni mirree maaliif hirriba fuuraa rafuutti harka laanne. Daansonni jireenya isaanii ol bosona godhatanii dhugaan arsaa gaafate biyyi lafaa taasaa isaaniif hin mallee lubbuu isaanii balleessuuf ka'ee billaa fudhate wanta dachee akka koosin laalanii qabeenya yoomuun bannee Yesuusin godhatanii haqa dhoksuuf seexanni tattaafatu siddoon isaan laatamne faajjii dhugaa ol qabanii. Addunyaan kun waltumsee yeroo maraatummaanii cubbuu dachee dhuunfate namni gooftaa maaf dhibee kan itti muraawwate jaarraa dukkanaa keessaa luuteriif jaarumiifaa sobaaf iddoon kennine.
Eliyaasonni mirree maaliif hirriba fuuraa rafuutti harka laanne. Kana lafarraa balleessuudhaaf Abbaasi fayyadame amma fedhe yoo deeme labsii du'aa labsee kaanii biddaanii kan isaanii fannisiisee guddina isaa yoo hime manaaf maatii isaa dhiisee dhugichaa mul'isuuf jecha kattaa folqaa keessaa jiraata amma fedhe sobaa ol qabu yaalu simni dhugaa raawwatee addunyaatti mul'ata. Addunyaan kun waltumsee yeroo maraatummaanii cubbuu dachee dhuunfate namni gooftaa maaf dhibee kan itti muraawwate. Jaarraa dukkanaa keessaa Luuteriif jaaromiinfaa sobaaf iddoon kennine. Eliyaasonni mirree maaliif hirriba fuuraa rafuutti harka laanne. Lafa irraa Bamsiiseera se'ee daraajuun waayikilee bishaanitti gannaqee dhugaan dhoksaa jedhee utuma yaaduu biyya keessaa faca'ee walga'ee taa'ee kan kee haqaa dhoksoo walii galtee godhatu jireenya borii baduuf hangaafonni luboota arras taanaan ifa ammayyoomitu haaluma wal fakkaatuun caalchiseetu mul'ata. Addunyaan kun waltumsee yeroo maraatummaanii cubbuu dachee dhuunfate namni gooftaa maaf dhibee kan itti muraawwate. Jaarraa dukkanaa keessaa Luuteriif jaaromiinfaa sobaaf iddoon kennine. Eliyaasonni mirree maaliif hirriba fuuraa rafuutti harka laanne. Eenyu inni Ermiyaas raajichaa naaniyaa sobaatiif deebii dhugaa kan kennu sabni dhumu illaan duraa isaanii ga'ee utuma jiru callisneetu hin laannu nama jedhu barbaada gooftaan ka'aa hirriba fuuraa rafuu yeroo isaa dhumateera imaanatu nutti kennamee jira innaa baay'ee isaan qabnu cufuuf balbala raaraa. Addunyaan kun waltumsee yeroo maraatummaanii cubbuu dachee dhuunfate namni gooftaa maaf dhibee kan itti muraawwate. Jaarraa dukkanaa keessaa Luuteriif jaaromiinfaa sobaaf iddoon kennine. Eliyaasonni mirree maaliif hirriba fuuraa rafuutti harka laanne.